Boqonnaa seenaa ammayyaa Iraan abiddaa fi rifaatuu guddaan cufame. Hoogganaa olaanaan Iraan waggoota 36 bulchaa ture Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ajjeefamuun mirkanaa'eera. Haleellaa xiyyaaraa waloo USA fi Israa'el raawwataniin ajjeefamuun isaanii televiziiniin mootummaa Iraan daqiiqaa muraasa dura mirkaneesseera. Duuti isaa kun raawwatame haleellaa waraanaa Ameerikaa fi Israa'el iddoowwan waraanaa fi hooggansaa Iraan ijoo ta'e irratti raawwataniin booda ta'uunis himameera. Jalqaba pireezidaantii USA Donald Trump du'uu Khamenei miidiyaa hawaasaa irratti kan beeksisan yoo ta'u, seenaa keessatti namoota hamaa ta'an keessaa tokko jechuun ibsaniiru. Boodarra miidiyaaleen mootummaa Iraan gabaasa kana mirkaneessaniiru. Haleellaan kun naannoo waajjiraalee hoogganaa olaanaa Teheraan keessatti kan raawwatame yoo ta'u, guyyaa guutuu dhoo'insi dhaga'amaa ture jedhameera. Hoogganaa waggoota kurnanii fi Iraan boce umurii waggaa 86tti boqoteera. Warraaqsa Islaamaa bara 1979 Rohaala Khameneiin hoogganamutti kan makame Ali Khameneiin sirna Shah kuffisuuf gargaareera. Boodarra yeroo waraana gara jabeessa Iraan fi Iraaq pireezidaantii Iraan ta'uun muudame. Bara 1989tti Rohaala Khameneiin erga du'ee booda Ali Khameneiin gara hooggansa olaanaatti ol guddate. Carraan kun kallattii waraanaa haqaa fi siyaasa Iraan irratti aangoo dhumaasaaf kenne. Deeggartoota Iraaniif mallattoo diddaa kan ture Ali Khamenei luba cunqursaa Waashingtonii fi Teel Aviv irraa dhufaa ture dura dhaabbatedha. Ali Khamenei qeexota isaa biratti bulchaa abbaa irree jedhamuun kan komatamu yoo ta'u, korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa humneessu mormii bara 1999, bara 2002, bara 2019, bara 2022 fi torban darban keessa turan caccabsuu fi bilisummaa siyaasaa daangessuun komatameera. Yaa ta'u malee mormitoonni illee dhugaa tokko ni beeku. Inni wal dura dhaabbannaa irraa duubatti hin deebi'u. Qoqqobbii doorsisa waraana yookiin jeequmsi keessoo mudatus Khameneiin duubatti deebi'ee hin beeku. Bara 1981tti yaalii ajjeechaa galma keessatti boombii darbatame harki isaa mirgaa umurii guutuu laamshee hafus du'arraa hafuun aangoo isaa cimsateera. Warraaqsa dura sirna Shah jalatti hidhaa fi dararaa waggoota dheeraa dandamachuun boodarra Iraan waraana qoqqobbii adda baafamuu dippiloomaasii fi wallabdee naannoo Iraaq irraa kaasee haga Libaanosii fi Yamanitti diriire to'achuun olaantummaa agarsiiseera. Hooggansa isaa jalatti Iraan dhiibbaa naannoo ishee babal'isuun dandeettii misaa'ilaa addunyaa rifachiise cimsiteetti. Dhiibbaa USA'n sagantaa niikularaa Iraan irratti goote irra deddeebiin kuffisaniiru. Iraan abbaa biyyummaa ishee akka hin kennine cimsee dubbachuun haga lubbuun isaa baatutti falmeera. Guyyoota dhumaa keessattis boombiin kufuun wallabdeen hammaataa dhufuun Iraan irraa baqachuus ta'e aangoo gadhiisuu akka dide qondaalonni Iraan dhugaa bahaniiru.